mana waaqayyoo keessatti bittaaf gurgurtaa taasifatanii holqaattus taasifatanii yeroo kanatti qacceesaa ol kaasuudhaan ni lole. Egaa kanaaf qulqulluun Daawit inaafan mana kee na nyaate jedhe. Abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqayyo tokko ameen. Inaafan mana kee na nyaate faaruu Daawit 68 lakkoofsa 9 irratti kan argannu ta'a. Egaa jaalatamtoota fi kabajamtoota maatii waaqayyoo biyya keessa biyya alaa kan jirtan hunduma keessaniifuu nageenyi fi jaalalli Kiristoos isiniif haa baay'atu. Egaa torbee sadaffaa sooma gooftaa keenya Yesuus Kiristoos torbee sadaffaa Mukuraab kan jedhamuun beekamana amantaa keenyaa qulqulluu Yaared akkuma nuti eegsisettis manni amantaa keenyas torbee sadaffaa jecha Mukuraab jedhamuun kan barsiisnu ta'a. Kan barsiisu kan gorsu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Egaa Mukuraab jechuun mana sagadaa ayidoota yeroo ta'u, egaa mana kana keessatti Israa'eloonni waaqayyoon kan itti waaqessaa turan, waaqayyo isaanii kan itti waammachaa turan, waaqayyoof aarsaa waaqayyoof kan itti dhiyeessaa turan ture. Garuu yeroodhaan booda waaqayyoon dagachuudha. Waaqayyoon irraa mana waaqayyoo keessatti bittaaf gurgurtaa taasifatanii holqaattus taasifatanii yeroo kanatti qacceesaa ol kaasuudhaan ni lole. Egaa kanaaf qulqulluun Daawit inaafan mana kee na nyaate jedhe. Inaafa jechuun manni amantaa keenya iddoo lamatti qooddee kan ilaaltu ta'a. Inaafa hafuura fi inaafa foonis jedhama. Inaafa hafuura jechuun akkuma qulqulluun Daawit inaafa mana isaatiif mana waaqayyoof kan inaafa gaarii inaafa hafuura kan ta'edha. Garuu inaafa foonii kan jedhamu immoo kan warroonni namarratti ka'an, nama balleessuudhaaf kan namarratti ka'an, jijjiirama namaa kan hin jaalanne, guddina namaa kan hin jaalanne, inni kun immoo inaafa foonii jedhama. Egaa qulqulluun Daawitiin inaafan mana keetii na nyaate jedhe. Egaa waaqayyoonis mana isaatiif ni inaafa. Kanaafuu Israa'eloonni yeroo mana waaqayyoo keessatti waaqayyoo yeroo itti lallabamu, sagalee waaqayyoo iddoo itti barsiifamu otuma ta'uu sagalee waaqayyoo dhiisuudhaan, aarsaa waaqayyoof qopheessuu dhiisuudhaan warroonni namarraa nama goyyoomsuudhaan yeroo mallaqa namaa saaman, yeroo waan qaban itti daldalan mana waaqayyoo keessatti mana hattuu fi mana sobduu taasisanii turaniiru. Waaqayyoon gooftaan keenya Yesuus Kiristoosiin akkuma wangeela Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 12 irraa kaatanii yoo dubbistanii gooftaan keenya Yesuus Kiristoosiin Qaanaa Galiilaa gara mandara Qifirnaahomitti yookiin mandara Naahom jedhamutti gadi bu'ee jira. Achi gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ayyaanni Faasikaa yeroo ga'uuf jedhu gara Yerusaalemitti ol ba'ee jira. Akkasuma barsiisuudhaaf ummata isaa barsiisuudhaaf yeroo kana gara Yerusaalemitti ol ba'ee mana sagadaa mana Mukuraab keessatti argameera. Yeroo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mana Mukuraab keessa seenu garuu namoonni hedduun, luboonni hedduun yeroo mana bittaaf gurgurtaa yookiin mana daldalaa taasisan gooftaan keenya ni arge. Yeroo argu gooftaan keenya kana laaluudhaan baay'ee ni gadde. Yaa saba waaqayyo mana waaqayyoo keessatti maal akka hojjechuu qabnu adda baasnee beekuu qabna. Fedha waaqayyoo keessa yoo baane, seera waaqayyoo keessa yoo baane maal akka nutti dhufu beekuu qabna. Yeroo kana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos qaccee tolchuudhaan warroota bittaaf gurgurtaa taasisan hundumaa qaccee isaatiin garafee gadi baasee jedha mana isaanii qulqulleessa. Kanaaf mee har'a yeroo gara keenyatti dhufnu mee maal hubannaa? Mee maal argaa jirra? Namoonni baay'een luboonni, daaqonoonni akkasuma barattoonni dilbataa dhuguma maal taasisaa jiru kana isinumaaf anniisa. Egaa tajaajiltoonni dhugaan har'as yoo jiraatan mana waaqayyoof ni inaafu. Kanaaf mana waaqayyoo keessatti yeroo har'a dhaabbannee ilaallu namoonni sagalee waaqayyoo barsiisuu dhiisanii sabaan yeroo wal qoodan, akkasuma sanyiin yeroo wal qoodan, yeroo akkasuma sanyii wal guddisan waaqayyoon lallabuu dhiisanii
sagalee waaqayyoo barsiisuu dhiisanii yeroo sanyii isaanii wal qoodan ni argina. Kana malee miti yaa saba waaqayyo. Namoonni yeroo kana fedha waaqayyoo keessa ba'uudhaan biyyattii keessatti hammeenyi baay'achaa yeroo dhufutti yeroo seera waaqayyoo cabsinutti ati biyyoonni nagaa ni dhaba. Biitti keenya nagaan argatu. Kanaaf nuti gaafa seera waaqayyoo keessa baane nageenyi hin jiru. Nageenya ni dhabna. Gar tokkoon lolatu kaa, gar tokkoon sanyummaatu kaa, gar tokkoon jaalalli ilma namaa gidduutti ni ba'a. Kanaaf fedha waaqayyoo keessa gaafa baane jirru garuu yaa saba waaqayyoo nagaan hin jiru. Kana hundumaa gochuudhaaf waaqayyo faana jiraachuun barbaachisa. Waaqayyoon gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mana mukraab kana keessatti sagalee isaa barsiisee warroota sangaa hoolota isaanii roota isaanii daldalan roota hoolota isaanii jalaa ari'ee akkasuma meeshaa isaaniillee jalaa garagalchee jira. Kiristoosin mana isaanii qulqulleesse. Arras gooftaan keenya Yesuus Kiristoosin iji isaa warra hojii gaarii hojjenne irra jira. Qaccee isaa waliin kaafanne malee hamma nuti deebinutti nu eega Kiristoosin. Kanaaf nutis deebi'uu qabna. Gara isaatti deebi'uu qabna. Waaqayyo qaccee isaa otoo kaasee mana isaan qulqulleessini nuti gara mana waaqayyoo yoo deemne maal akka hojjechuu qabnu, maal akka barsiisuu qabnu, maal akka lallabuu qabnu beekuu qabna. Adda baafannee wal qooduu dhiisuu, wal tuffachuu dhiisuu, jaalala walii kennuu qabna yaa saba waaqayyo. Arra yeroo namoonni aangoo qaban mana waaqayyoo keessatti yeroo wal guddisan ni argina. Waaqayyoof iddoo kennuu dhiisnee yeroo namoonni aangoo qaban iddoo walii kennan ni argina. Sanyummaan yeroo aangoo walii kennan ni argina. Akkasuma sanyummaa isaanii ilaaluudhaan yeroo aangoo walii kennan ni argina. Waaqayyoon garuu kana hin jaalatu. Waaqayyo kana ni jibba. Hundumaa waaqayyoon jaalalli isaa hundumaaf walqixa. Kanaaf namni mana waaqayyoo keessa tajaajilu akka ija tokkootti saba hundumaa ilaaluu qaba. Kanaaf waaqayyoonis arras qaccee isaa ol kaasuuf ni ilaala. Iji isaa warra hojii gaarii hojjenne irra ni ilaala, ni arga. Iji waaqayyoo wanti dhoksu hin jiru. Dhagaa keessallee waan jiru waan beekuuf iji waaqayyoo dukkana keessatti arguu waan danda'uuf yaa saba waaqayyoo hojii gaarii akka hojjennu fedha waaqayyoo keessaa akka hin baaneef waaqayyoo duukaa bu'uu qabna. Waaqayyoo faana deemuu qabna. Kanaaf inaafan mana keetii na nyaata kan jedhe qulqullichi Daawit laphee waaqayyoo kan jedhame Daawitiin inaafan mana keetii na nyaata jedhe. Egaa inaafan iddoo lamatti akka qoodamu jalqaba isinitti himeen jira. Inni inaafaa hafuura kan jedhamee fi inaafa foonii kan jedhame adda qooddee barsiisti manni amantaa keenya. Inaafaa hafuura kan jedhame waan gaarii irratti kan yeroo nuti hiriyoonni keenya yeroo gara mana waaqayyoo deeman isaan laallee uffata adii uffannee akka isaanitti fakkaannee deemudha. Kun inaafaa hafuura jedhama. Hiriyoonni keenya yeroo sirna qiddaasa irratti yookiin sirna qulqulleessu irratti argamanii nutis immoo hiriyoota keenya laallee sirna qulqulleessa irratti argamne waaqayyo keenya galateeffachuu qabna. Kun inaafaa hafuura jedhama. Garuu inaafaa foonii arra yeroo laallu yaa saba waaqayyo inaafaa fooniitu baay'ate. Obboleecha isaa hin jaalatu. Kun inaafaa foonii jedhama. Namoonni hiriyoonni kee yoo guddatte iddoo guddaa ga'an akka iddoo guddaan geenye kan irratti kaatu akkasuma obboleessa keetii balleessuudhaaf hiriyaa kee balleessuudhaaf kan irratti kaatu inni garuu inaafaa foonii jedhama. Inaafaan akkasii waaqayyo biratti hin jaalatamu. Waaqayyoon hin gammachiisu. Kanaaf kan waaqayyo gammachiisu duwwaa raawwachuu qabna. Hamma waaqayyoon qaccee isaa ol kaasee mana isaa keessaa nu ari'utti of ilaaluu qabnu yaa saba waaqayyo. Namoota mukraab keessatti dogongora hojjetan gooftaan keenya Yesuus Kiristoosin barsiise, sagalee isaa barsiise iddoo kanatti waaqayyoon kan galateeffamudha. Sagalee waaqayyoo kan barsiifamudha jedhee mana isaa keessatti sagalee isaa barsiiseera. Kanaaf hunduma keenya irrallee Kiristoosin nu barsiisu. Kanaaf mana isaa keessatti mana dhiigaa fi foon gooftaa keenya Yesuus Kiristoos keessatti fudhatamuu fi sagaleen isaa kan itti lallabamu. Malee mana isaa keessatti siyaasa daldalaa hin godhinaa saba waaqayyo. Akkasuma sanyummaan achi keessatti waliin qoodinaa. Waaqayyo hundumaaf qixa.
waaqayyo afaan barbaaddeen waaqeffachuu dandeessa. Waa hunda beeka. Kanaaf kan isaaf hin danda'amne jira. Yoo namaaf hin danda'amne hundumtuu isaaf danda'ama. Kanaafuu mana isaa keessatti maal akka hojjechuu qabnu fedha waaqayyootiin deemuu qabna. Jaalala waaqayyootiin deemuu qabna. Seera waaqayyootiin deemuu qabna. Garuu seera waaqayyoo keessaa gaafa baanee jennu yaa saba waaqayyoo biyyatu nagaan argatu. Gar tokkoon lolatu ka'a. Gar tokkoon sanyummaatu ka'a. Gar tokkoon jaalala ilma namaa gidduudhaan ni bada. Gar tokkoon dhiiga wal dhangalaasutu baay'ata. Gaafa fedha waaqayyoo keessa baan, gaafa seera waaqayyoo keessa baan. Kanaaf mana waaqayyoo keessa yeroo jiraannutti waan gaarii hojjechuutu nu barbaachisa. Mana waaqayyoo keessa yeroo jirrutti fedha waaqayyoo keessa jiraannee jaalala isaatiin arjummaa isaatiin akka jiraannuuf waan sirrii hojjechuu qabna. Kanaaf qulqullichi Daawitis kanumaaf hinaaffaan mana kee na nyaate kan jedheef sababii kanaafidha. Kanaaf hinaaffaa hafuuraa hinaafuun akka jaalala fedha waaqayyootidha. Garuu hinaaffaa foon immoo waaqayyoo biratti hin barbaachisu. Kanaaf kan nu barsiisee kan nu gorse gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif galanni haa ta'u. Galanni Abbaaf galanni Ilmaaf haa ta'u.